Hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru biyya keessaaf biyya alaatti kan argamtan hordoftoonni amantaa musliimaa hundumti keessan baga sooma hiiktan Eid Mubaarak isiniin jenneeti kan nuti jirru harragaa mana nama guddaa tokkotti argamneeti kan nuti jirru hundumti keessan iyyuu turtii keessan nu wajjiniin taasisaa isiniin jenna ETV afaan Oromoo irratti sagantaa babbareedaa ta'e isin biraangaa wajjiniin kan turru ta'a. Egaa asitti kan argamne immoo waltajjii magaalaa Shaggar irraa deebineeti. Magaalaan Shaggar magaalaa seena qabeettiidha. Egaa isinis daawwachaati kan isin turtani. Maarree keessummoonni keenya asitti nu argamaniiti jiru nasi itti fufnaga. Dhugaa dhaabbee ayyaanni Eid al-Fixr egaa yeroo kabajamu ayyaana kana sooma kana keessatti ji'a tokkoon kana keessatti ji'a dabarsine keessatti kan rakkataattiin gargaaran kan beelee kan ittiin nyaachisan kan daare kan ittiin offisan kan ziyaaraan itti baay'atu kan namoonni hedduun egaa hajrii argachuudhaaf rabbii isaanii irraa jechuudha waliif gadi jedhanidha ji'a kabajamaadha ture kan nuti dabarsine egaa ji'a kana keessatti immoo kan beekamu ziyaaraadha firri wal gaafata kana keessaa nutis immoo mana goota keenyaa mana abbaa ummata Oromoo jechuu dandeenya abbaa aartii egaa abbaa afaanii abbaa bilisummaa abbaa araaraa waa hedduu jechuu dandeenya mana dooktara kabajaa artist Alii Birraatti argamneetu isaan hadda lubbuudhaan nu biraa dhabamanis egaa seenaan yoomuu isaaniin dagatu waan ta'eef addee Liilliin immoo haati manaa isaanii zayyaramuu qabdi ilaalamuu qabdi isheenoo maalirra jirti isa jedhuudhaaf namoonni kun hunduu kan mana kanatti argamanii jiran egaa iddoo garaagaraaraatii kan dhufan keessummoonni gurguddoon akkasumas artistoonni keenya bebbeekamoon asitti argamaniiti kan isaan jiranii isinis hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nu wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna egaa keessummoonni keenya addee Caaltuu isaanii ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaarraati koomishinar Dabalee Qabataa koomishinara koomishinii gumrukaa federaalaarraati kabajamoo obbo Muhammad Qophee miseensa mana maree bakka bu'oota uummataarraati egaa keessummoonni hedduun jiru. Kabajamoo obbo Amin Jundi Daayirektara Diyaasporaa Gorsaa Kominikeeshinii Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa akkasumas immoo obbo Naasir Huseen hoogganaa kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Shaggar kabajamoo obbo Yaadataa Jundii abbaa qabeenyaa kabajamtuu Aadde Liillii Birraa haadha warraa Dooktora keenya Alii Birraa akkasumas immoo keessummoonni artistoonni keenya jaalatamoon kan lafaa dhufaa asitti nu argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Akkasumas egaa artistoonni kabajamtoota keenya gidduutti argamu artist Taaddala Gammachuu, Gadaa Hamdaa, Caalaa Bultumee akkasumas Joorj Abbuu warraanis jiru. Hunda keessaniin baga nagaan nu dhuftan baga Eid al-Fixriif isin ga'e jenna ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Hundumti keessan baga isiniin ga'e isiniin jenna guyyaan guyyaa ayyaanaati egaa Aadde Liilliin naa nyaadhaa naa dhugaa jedhaniiru callistee isin ta'ee naa nyaadhaa dhugaa taphadhaa. Hordoftoota keenya egaa akkuma isiniif kaasnee jirru mana abbaa keenyaatti argamnee jirra jenneeti kan nuti jirru egaa hordoftoonni as jiran keessummoonni keenya artistoonni lafaa dhufuun akkuma durattis kaasnee dooktarri kabajaa artist Alii Birraa sirba isaanii jalqabaa Birraatu bari'eerraa kaasanii hanga lubbuun isaanii darbutti sirboota isaan weellisaa dhufan keessaati weellistoonni lafaa dhufuu ta'an sirboota isaanii itti fufsiisaa sagalee isaaniitiin nuti siin sirbina jedhanii kan sirbaa jiran hojii isaanii kan itti fufsiisaa jiran hedduun isaanii nu wajjiniin kan isaan jiranii egaa namni du'e kan jedhamu yoo hojii hojjete hin qabnedha isaaniin duune maqaan isaanii guddatee boollaa olitti jira yeroo ammaa kana immoo maaltu ta'aa jira maqaa isaaniitiifoo egaa kan jedhu wantoota garaagaraa kaafnaa artistootni keenya sigaa jidduutti nu bashannansiisuun isaanii oolu ani akkasii dubbadheen ayyeellaasisanu ayyaana ka guyyaan guyyaa ayyaanaati waan ta'eef jechuudha. Eegaa ni galateeffanna durirraa odoo calqabne gaariidha dubbiin calqabarraa odoo eegalamtee bareeddi jedheeni. Maarree seenaa keessatti egaa afran qalloodha kan yaadannu mitiire afran qalloo keessatti immoo Dooktar Alii Birraa cinaatti namni walaloodhaan beekamu anuma cinaatti argamu kabajamoo obbo Muhammad Qophee maqaan dooktar gaafa ka'u maqaan isaanis faana ka'a jechuudha namoota walaloo barreessan mee
ijoollummaa doktora gaafa waggaa 12 yeroo adda addaatti gaafa san dubbattanii nan dhagaa. Ililliin birraan bariite ililliin urgoofte kan jedhudha. Tole egaa mee achumarraa ka'atu gaggabaabsatu seenaan keessa walaluun isaanii maaltu adda taasisa maaliif akkasitti bareeda kan jedhu haa kaasnume. Gaariidha. Alii Birraadhaa akkuma silaati dubbatte fi akka namuu beekutti nama hin duune nama barbaraan jiraatu nama Oromoon deessee addunyaa kana guutuudhaaf kennite. Namni kun mahandisa aartii Oromooti bu'uureessee hundeessee miidhagsee guddiseeti jaaree aartistoota har'aan tana akka biyyaatti akka Oromoo qofa osoo hin taane akka Afrikaatti ittiin boonnu baay'ee ka arsun hojii jiraniis ka as hin jirrees baay'ee kana hunda horee hojii immoo hojii hin duune hojii hin dulloomne hojii yeroo hunda ifaa bareedaa miidhagaa deemu nama nu dhiisee deemee Alii Birraadhaa adeeroon ani akkaan yeroo hunda dubbadhutti rabbi keenya gaafa aartii keenya aadaa keenya ol qabuudhaaf murteesse warra akka Alii Birraa kana nuuf ergamtoota aadaa keenya afaan keenya eenyummaa keenya ibsuudhaaf walitti qabaman jeetiin yaada warra hundeessitoota baandii urjii bakkalcha akka walii galatti ijoollee afran qalloodha. Akkasitti yaada isaan keessaa immoo inni quxisuu ta'e gaafasitti warra isa dura umriidhaanis hojiis dura warri jalqabaniis jiru akka Ali Shabboo jiru. Ali dandeeytuma isaatiin hangafummaa fudhatee aartii Oromoodhaa muuziqaa Oromoodhaa sadarkaa addunyaatti beeksisee addunyaa irratti walqixaa ta'uusaa agarsiisuudhaaf itti gaafatama fudhatee nama hojjete. Oromiyaa mul'isee Itoophiyaallee mul'isee aartii Afrikaadhaa sadarkaa guddaarraan gahee sadarkaa Afrikaatti urjii guddoo bakkalcha Afrikaa jedhamee nama badhaafame. Koomishiniin Gumrukaa Federaalaa baga ayyaana Iid Alfaxir bara 1444 nagaan geessa yoo jedhu gammachuutu itti dhaga'ama. Mul'anni keenya bulchiinsi gumrukaa biyya keenya ammayyaawanii fi sadarkaasaa eeggate ijaaramee arguu yoo ta'u barbaachisummaan bulchiinsa gumrukaa immoo taaksii fi gibira sassaabu sochiilee daldalaa alergee fi alaagalu mijeessu nageenyummaa hawaasaa eeguu odeeffannoowwan daldalaa alergee fi alaagalu gurmeessudha. Koomishiniin gumrukaa keenya taaksii fi gibira hawaasarraa sassaabamu bu'uuraalee misoomaa akka ijaaramanii fi guddinni diinagdee biyyaa akka cimu akkasumas sadarkaan jireenya hawaasaa akka fooyya'u kan hojjetu yoo ta'u meeshaaleen alergee fi alaagalan gumrukaan akka to'atamanii fi mijeeffaman haala madaalawaa eeggateen tajaajila kenna. Koomishiniin gumrukaa federaalaa dhaabbilee biroo waliin ta'uunis fayyaa lammiilee irratti meeshaalee dhiibbaa fidan daangeessuu fi gara biyya keessaa akka hin galle gochuunis hojiilee boonsaa hojjetu keessaa isaan muraasadha. Dhaabbanni keenya ayyaana Iid Alfaxir bara 2015 kaayyoo maltiimiidiyaa fi EBC waliin qopheessan kana sadarkaa warqiitiin ispoonsar yoo godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Eid Mubaarak. Koomishiniin Gumrukaa Federaalaa. Garaagarummaan Ramadaanaa oolmaan keenya gaarummaadhaan jalqabee kan kennine deebisnee kan itti argannu. Arjummaan nuti facaasne dafee kan itti margu. Kanneen waan qabaniin nu gargaaraniif gaarummaadhaan deebisuuf dabareen nu ga'a. Ba'aa keenya kan nuuf salphisaniif, karaa keenya kan nuuf saaqaniif, arjoomna nuuf taasifame dachaadhaan kan deebisnu.
gaarummaa argineef jirra kan nuun jedhaniif jirra. Kan nuuf hiixataniif hiixannee arjoominaan waliin qooddanna. Eid Mubarak. Baankii Awaash. Uumamni miidhagaadha. Hurufa magariisaa, tulluuwwan wal qabatoo, lageenii fi fincaawwan, qilleensa bareedaa, onnee namaa buutu, sagalee kiilolee simbirrootiin marfamee kan dhangala'u, burqaan taliila bishaanii lubbuu haaromsee onnee namaa gammachiisa. Nutis burqituu keenya uumama godhannee liqimsituurra lola'ee kan boqonnaa namatti horuu fi garaa nama ciibsee dheebuu nama baasu bishaan burqaa mi'aawaa isiniif dhiyeessineerra. Mi'aawaa oomisha bishaanii keessatti meeshaa ammayyaa UV calalliidhaaf oolu yeroo jalqabaaf kan fayyadamee gabaadhaaf dhiyaate. Mi'aawaa kennaa uumama addaa. Hawwiin koo yoom milkaa'a? Maal laafoyyaa? Maal taatee of dhibbistaati? Arras eeyyamana gaafachuuf akka hin taane hojii hojjedhu. Miti. Maalirre? Maastarsii koon barachuu barbaade. Garummoo yeroo hin arganne. Isaaf hin dhiphatin. Akkam? Falli jira. Barnoota onlaayiniin kan jalqabaa kan ta'e Harraambee. Sagantaalee barnootaa maastarsii, digirii, baalaatoon, barnoota idilee halkaniif torban akkasumas barnoota fagootiin immoo muummeewwan hundumatti galmee eegallee jirra. Kaampaasii keenya muummee Adaama, Baalee Roobee, Fiichee Salaalee, Awaash, Abboomsaa, Muka Xurrii, Holotaa, Finfinnee kaampaasiin keenya naannoo CMC fi Meeksikootti argamna. Isinis bakka feetan teessanii yeroo barbaaddanitti barachuu dandeessu. Yuunivarsiitii Harraambee. An hojjetaadha. Hojjetaa jabaa. Ganamaan ga'een hojii kiyya idilee hojjedha. Gara kaayyoo kiyyaatti nageessa waan ta'eef hojiitti hin qoosu. Ramadaanni ji'a eebbifamaadha. Akkuma qaamni hojiin ijaaramu qalbiin immoo soomaa fi du'aayin lalisa. Masjiidni amantootaan qalbiin namaa gaarummaadhaan guutama. Yeroo ramadaanaa wanti hunduu miidhagaadha. Yeroo kaan hunduu jira. Garuu uffanni ramadaanaa caalaatti nama bareecha. Yeroo kaanis gaarummaan jira. Kennaan ramadaanaa garuu Rabbiin gammachiisa. Inshaallah akka humna kootiitti maatii koo, hiriyoota koo, namoota humna hin qabne kennaadhaan nan yaadadha. Gammachuun isaanii waan hunda naaf caala. Eebbaaf barakaa maallaqaan hin tilmaamamne nan argadha. Ji'a eebbifamaa ramadaanaatti hojiif gaarummaan tarkaanfii tokko haa dursinu. Iid Mubaarak. Baankii Daashan yeroo hundaa tarkaanfii tokko kan dursu. Miidhagina haaraa, filannoo haaraa Finfinnee keenyatti sadarkaa olaanaan hundayyuu bakka tokkotti. Sadarkaa olaanaan hundayyuu bakka tokkotti. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleerraa fageenyaa daqiiqa 2 irratti kan argamu. Kan miidhagina qulqullina sadarkaa isaa eeggate hoteela kenna. Sagantaan keenya ammas itti fufaa alii maqaa guddaa qaalii goota keenyan irraanfannu jedha dhalli. Egaa hordoftoota keenyaa mana kanatti namoonni hedduun argamaniiti jiru. Keessummoonni keenya hunduu gaafa ilaallu artistootadha. Ammas artii isaanii namni kaasanii jiru. Koomishinar Dabalee Qaabataa haga biyya alaatti isaaf faana turan jechuudha deddeebi'anii gaafachuudhani. Artii isaaniitis sirbaan sagaleedhaan akka yaalan immoo odeeffanneeti jirra wanta ta'eef kara isaanitti isin dabarsaa egaa jalaa qabna jechuudha hundi keenya iyyuu. Sirba artist Alii Birraa keessa akka addaatti keessa keenya Oromoo hunduma keessa
alas biyya alaas keessas iddoo kamiyyuu kan jirru keessa keenyaa kan hin baanee fi yeroo hundumaa kan ittiin jaallannu keessaa tokko karaan mana abbaa gadaa eessaa kan jedhu sirbichaan ol ergaa isaatu baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf warri sagalee qabu Taaddeen fa'aa Caalaan fa'aa bitu bakka naawwan natti tola baay'ee. Karaan mana abbaa gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa. Dachinaa namargaa Enrique midhaanii jalleekeen bishaanii qonnee sirraa nyaannee horree sirra yaafnee asaaba lahoo gurraamma lahoo gurraamma lahoo karaamanni baagadaa'eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessa taa'een seenaasa babarreessa taa'een seenaasa babarreessa otollee uleen cabe kan abbaa gadaan cabu otollee uleen cabe kan abbaa gadaan cabu beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessa hin qabu. Galmaataa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee kan rafe dammaqsaa wayitu walaloon kee lakkaawwamee dhumu ibboof mammaaksii kee kan rafe dammaqsaa wayitu walaloon kee lakkaawwamee dhumu ibboof mammaaksii kee wal haa yaadachiifnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega galmaataa keenya eegaa seenaa keenya afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa meenuu marti itti yaayyaannu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herreega mee ittiin haa barannu mee ittiin haa barannu afaan keenya guddaa daranuu haa guddifnu afaan keenya guddaa daranuu haa guddifnu. Kun egaa kan nutti agarsiisu artistoonni Oromoo hundumtuu sagalee isaanii kan qaratan sirba Dr. Alii Birraatiin ta'uusaa ragaa mataadhuma isaaniitiin nu ba'aniiru jechuudha. Amma egaa sirba keenyarraa immoo deebinee ergaa koomishiinarii dhaggeeffanna jechuudha. Turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u Iid Mubaarak. Abbaa seenaa keenya gaaddisa keenya kan ta'e seenaa Oromoo keessatti seenaa aartii Oromoo keessatti iddoo addaa kan qabu yoomiyyuu dhaloota Oromoo keessatti dhaloota biyya kanaa keessatti utubaa jaanjaroo guddaa ta'e kan jiraatu hangaftichi artist Alii Birraa har'allee erga boqotee booddeellee walitti qabamuu keenyaaf sababa kan nu ta'e waan ta'eef warra sagantaa kana qindeessitanis hunduma keessan durseen guddaa galateeffachuu barbaada. Isas immoo lubbuusaa
waaqayyo jannata keessa nuuf haa tursu jechuun barbaada. Aliin dhaloota keenyaaf fi isa dhugaa dubbachuudhaaf wanta inni dabarse tokko jaalala. An akka itti dubbadha waa'ee Alii. Onneen Alii birraa onnee daa'imaatiin jedha. Daa'imni qulqullumii akka itti yaada. Dhalatee amma boqotutti an Alii birraa hammeenya yaadee hin beekuu jedheen fudhadha. Sammuu akkasiin qabu, onnee akkasiin qabu, garaa akkasiin qabu. Kanaafan onnee Alii, afaan Alii, jecha Alii akka ijoollee keessa mararsifatu sanatti jechuudha. Keessa kootti yeroo hundumaa kana kan taa'ee jiru humna guddaa nu ta'eera dhugaa dubbachuudhaaf hojii keenya irratti karaa adda addaa utubaa jabaa, humna jabaa, dandeetti jabaa nu ta'ee jira. Utuu danda'amee lubbuu ofii qooduun hin danda'ama ta'e utuu fayyaa ofii qooduuf hin danda'ama ta'e gatii kamiyyuu kaffallee utuu kana hambifachuun hin danda'ama ta'e utuu hambifanneeti keessa keenya takka yaadna dhugaa dubbachuudhaaf namoonni kun yaaduun faas jiru an akkasin jedha. Aliin bahan jedhu lixan jedhu mandaran beeku dhugaa dubbachuudhaaf an kanaafan gaaddisaadha Alii. Kanaafan tokkummaadha Alii. Kanaafan isa keessa taa'e waan baay'een of arga. Oromoo hunduu akkas jedheen fudhadhaan hundumti keessan carraa kana waan uumtaniif guddaa nu ulfaadhaa hunda keessan guddaan sin galateeffadha. Kone sirba Arosa Sarah. Akka udaatti hiddan jabaata taayyaara kataa taha bal'ada gooti kaseelloo fakkeenya taatu dadaafisa doon bara dhiwaatu booltii kananii isiniif taatu tola isiniif hawwina nu martu tola isiniif hawwina nu martu akkas. Lilli galatoomeddu amata diidamii fi waa hududuba na deebiste sirbi amma isiin jette kuni adeeroodhaatu aruuza kiyyaaf naaf baase ilmi adeera kiyyaa abdii qopheedhaatu barreesse sa'a takka keessa barreesse naa kanne sirba kana ani immoo adeerottiin kannadhe warri guyyaa san aruuza kiyyarra jiru firdoosaan faanis ni jirani Liliinis ni jirti adeeroo rabbi rahmata haa godhuu fi guyyaa aruuza kiyyaa sirba kana naa gumaachee jechuudha ati sirbi kuni sirba adeeroon naa kanne sagalee dhokataa wayitu jira jechaa jiranii adde Firdoos Kophaa honna dhistee ati deemuuf kaanan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan ati naan dubbannaan ni dhistee ati deemuuf kaanan baakonna dhiiftee ati deemuuf kaanan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan ati naan dubbannaan maaliin si dhaammadhaa yeroon si gaggeessu maaliin si dhaammadhaa hoggaan si gaggeessu ejjitoo imimmaan qabachuun dandeessu kophaa konna dhistee ati deemuuf kaanan kophaa konna dhistee ati deemuuf kaanan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan ati naan dubbannaan.
koomishiniin gumrukaa federaalaa baga ayyaana Eid al-Fitr bara 1444 nagaan geessa yoo jedhu gammachuutti dhaga'ama. Mul'anni keenya bulchiinsi gumrukaa biyya keenya ammayyaawanii fi sadarkaa isaa eeggate ijaaramee arguu yoo ta'u, barbaachisummaan bulchiinsa gumrukaa immoo taaksii fi gibira sassaabu, sochiilee daldalaa alergee fi alaagalu mijeessu, nageenyummaa hawaasaa eeguu, odeeffannoowwan daldalaa alergee fi alaagalu gurmeessudha. Koomishiniin gumrukaa keenya taaksii fi gibira hawaasarraa sassaabamu bu'uuraalee misoomaa akka ijaaramanii fi guddinni diinagdee biyyaa akka cimu akkasumas sadarkaan jireenya hawaasaa akka fooyya'u kan hojjetu yoo ta'u, meeshaaleen alergee fi alaagalan gumrukaan akka to'atamanii fi mijeeffaman haala madaalawaa eeggateen tajaajila kenna. Koomishiniin gumrukaa federaalaa dhaabbilee biroo waliin ta'uunis fayyaa lammiilee irratti meeshaalee dhiibbaa fidan daangeessuu fi gara biyya keessaa akka hin galle gochuunis hojiilee boonsaa hojjetu keessaa isaan muraasadha. Dhaabbanni keenya ayyaana Eid al-Fitr bara 2015 kaayyoo maltiimiidiyaa fi EBC waliin qopheessan kana sadarkaa warqiitiin ispoonsar yoo godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Eid Mubaarak. Koomishinii gumrukaa federaalaa. Garaagarummaan ramadaanaa oolmaan keenya gaarummaadhaan jalqabee kan kennine deebisnee kan itti argannu. Arjummaan nuti facaasne dafee kan itti maramu. Kanneen waan qabaniin nu gargaaraniif gaarummaadhaan deebisuuf dabareen nu ga'a. Ba'aa keenya kan nuuf salphisaniif, karaa keenya kan nuuf saaqaniif, arjoomna nuuf taasifame dachaadhaan kan deebisnu. Gaarummaa argineef jirra kan nuun jedhaniif jirra, kan nuuf hiixataniif hiixannee arjoominaan waliin qooddanna. Eid Mubarak. Baankii Awaash. Uumamni miidhagaadha. Hurufa magariisaa, tulluuwwan walqabatoo, lageenii fi fincaawwan, qilleensa bareedaa, onnee namaa buutu, sagalee kiilolee simbirrootiin marfamee kan dhangala'u, burqaan taliila bishaanii lubbuu haaromsee onnee namaa gammachiisa. Nutis burqituu keenya uumama godhannee liqimsituurra lola'ee kan boqonnaa namatti horuu fi garaa nama ciibsee dheebuu nama baasu bishaan burqaa mi'aawaa isiniif dhiyeessineerra. Mi'aawaa oomisha bishaanii keessatti meeshaa ammayyaa UV calalliidhaaf oolu yeroo jalqabaaf kan fayyadamee gabaadhaaf dhiyaate. Mi'aawaa kennaa uumama addaa. Hawwiin koo yoom milkaa'a? Maal laafoyyaa? Maal taatee of dhibbistaati? Arras eeyyama nagaafachuu fakkan ta'a hojii hojjedhu. Miti. Maalirre? Maastarsii koon barachuu barbaade. Garummoo yeroon arganne. Isaaf hin dhiphatin. Akkam? Falli jira. Barnoota onlaayiniin kan jalqabaa kan ta'e Harraambee. Sagantaalee barnootaa maastarsii, digirii, baalaatoon, barnoota idilee halkaniif torban akkasumas barnoota fagootiin immoo muummeewwan hundumatti galmee eegallee jirra. Kaampaasii keenya muummee Adama, Baalee Roobee, Fiichee Salaalee, Awaash, Abboomsaa, Muka Xurrii, Holotaa, Finfinnee kaampaasiin keenya naannoo CMC fi Meeksikootti argamna. Isinis bakka feetan teessanii yeroo barbaaddanitti barachuu dandeessu. Yuunivarsiitii Harraambee. An hojjetaadha. Hojjetaa jabaa. Ganamaan ga'een hojii kiyya idilee hojjedha. Gara kaayyoo kiyyaatti nageessa waan ta'eef hojiitti hin qoosu. Ramadaanni ji'a eebbifamaadha. Akkuma qaamni hojiin ijaaramu, qalbiin immoo soomaa fi du'aayin lalisa. Masjiidni amantootaan qalbiin namaa gaarummaadhaan guutama. Yeroo ramadaanaa wanti hunduu miidhagaadha. Yeroo kaan hunduu jira. Garuu uffanni ramadaanaa caalaatti nama bareecha. Yeroo kaanis gaarummaan jira. Kennaan ramadaanaa garuu Rabbiin gammachiisa. Inshaallah akka humna kootiitti maatii koo, hiriyoota koo, namoota humna hin qabne kennaadhaan nan yaadadha.
gammachuun isaanii waan hunda naaf caala eebbaaf barakaa maallaqaan hin tilmaamamne nan argadha ji'a eebbifamaa ramadaanaatti hojiif gaarummaan tarkaanfii tokko haa dursinu Eid Mubaarak baankii Daashan yeroo hundaa tarkaanfii tokko kan dursu. Miidhagina haaraa filannoo haaraa finfinnee keenyatti sadarkaa olaanaan hundayyuu bakka tokkotti. Sadarkaa olaanaan hundayyuu bakka tokkotti. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleerraa fageenyaa daqiiqa 2 irratti kan argamu. Kan miidhagina qulqullina sadarkaa isaa eeggate hoteela kenna. Kan seera jallisee Wakamoo namumaa kan seera jallisee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee Obboluu as gorii takka dubbanna Obboluu as gorii takka dubbanna wal jibbaa dhiisneeti kottu wal gorfanna kottu wal jaalanna. Ilmaan haadha abbaa walii obboleessa ilmaan haadha abbaa walii obboleessa. Maaliif wal jibbina akka ilmaan bineensa akka ilmaan bineensa. Harki harka nyaatu dina ofii malee harki harkaan hin lolu dina ofii malee nutu ittineeyse eenyutu nu caale eenyutu nu caale. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee Waaqa moo namumaa kan seera jallisee Haati keenya takka maaltu addaan nu baasee Haati teenya takka Maltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee. Hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaa akkuma duratti kaasne magaalaa seena qabeettii magaalaa Shaggar irratti waltajjii bareedaa hordoftanii amma immoo mana goota keenyaa mana abbaa keenyaatti argamnee jirra. Egaa artistoonni keenya haala kanaan nu bohaarsaniiti kan isaan jirani. Egaa sirba Dooktara kabajaa artist Alii Birraa namni sammuu isaatti hin qabanne hin jiru namni naffasne hin jiru tu jennee wayya. Amma gara kanatti deebi'uudhaaf maaliif amma gara dubartootaatti deebi'aa. Egaa kabajamtuu jaallatamtuun keenya addee Caaltuu Saaniinis asitti argamnu Firdoosaan fa'i jiru sagalee ofii dhoksuun hin danda'amu mana abbaa keenyaatti omaan dhoksinu amma mee sagaleedhaan isaan nuuf jalqabu artistoonni keenya immoo nu qophaa'a jalaa qabdu jechuudha. Eeyyee sirbi adeeroo Alii Birraa sirballee jechuun nama rakkisa. Hadiisa fakkaata tokko tokko kan ilmi namaa hundirraa barachuu qabus kanuma dhagahaa guddanne waan ta'e jecha yeroo hunda dhiiga namaa kan isaan bahu amma bakka caalaan faan jiranitti bakka taaddeen faan jiranitti anaan jechuun nuyi ulfaata garuu Rabbi moo namumaa kan seera jallisee Waaqa moo namumaa kan seera jallisee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee
harki harka nyaatu diina ofii malee harki harkaanii lolu diina ofii malee nutu iftiinneesse eenyutu nu jaale eenyutu nu jaale rabbi moo namumaa kan seera jallisee waaqa moo namumaa kan seera jallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baasee haati teenya takka maaltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee nu addaan hin baanu jee jira adeeroo nabba. Egaa al tokko warri dubartootaa amileen nuti xiqqaate sagaleedhaan isaanii caale. Mee kanatti aansuudhaan immoo hordoftoota keenya egaa isinitti tolaa jira jenneetti kan nuti abdannu bakkuma jirtanitti kan qopheeffattan nyaachaa dhugaa nu wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna. Mee aadde Caaltuun egaa Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa yeroo isaan dhukkubsatanis sanaan duras iyyaafachuudhaan duukaa bu'uudhaan egaa akka ilmootti faana deemaati kan isin turtan isinis mee isaaniin ol qabatee waan tokko tokko akka nu kaastanu ergaallee akka nu dabarsitanu barbaanna. Hayyee duraan dursee guyyaan kun guyyaa kabajamaadha, guyyaa guddaadha, guyyaa ayyaana soomanatti hiine uummata hordoftoota amantii musliimaa hundaa'u addunyaarra jiru hundaan Eid Mubaarak baga guyyaa kana geessan jechuun barbaada. Duraan dursee namoota adeeroo Alii Birraan gaafa jirus bira dhaabbatanii har'a inni addunyaa tanarraayis boqonnaan fuula rabbii deemnaan har'allee haadha teenya haboo ilillee isii cinaa dhaabbatanii guyyaa guddaa guyyaa kabajamaa kana isii cinaa dhaabbanna jedhanii warra dhufan hangaftoota keenya artiistoota keenyaas maqaa maatiitiin galatoomaa rabbi jazaa khayriin isinii haa kafalu jechuun barbaada. Adeeroo Alii Birraan jechaan nama ibsamuu miti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waa hundaa olitti adeeroon nama tahee dabruu danda'e hedduun keenya maqaan keenya hundinuu maquma namaa qabna garuu dhugaan nama tahanii namaaf tolanii addunyaa tanarraa deemuu dandahuun eega deeman boodaas eega fuula rabbii dhaqan boodaas maatiin duubaa hafte bal'inaan akka jiraatuuf gahee guddaadha qaba. Amala isaaniitirraa amala adeeroo haala amala isaa xiqqaa hin jiru guddaa hin jiru saba kanaa amantii kanaa nama filatuu miti. Nama hunda jaalachuun isaasan har'a maatii isaa haftees namni biraa akka jaalatus ergaa dabarfatanii deemanii jiranii. Ani adeeroo akkuma reefu dubbatame san ani dhugaa dubbachuudhaaf namoota sadarkaa xixiqqaatillee jiran seenuma aartii keessatti namni xiqqaan yookaan muuxannoo xiqqaa qabu dabree boonaa turraa mul'ata nama hedduurraa inni garuu goota aartii kanaa tahee sihiin ja'anani Harargeetti abbaadhaan nama jaalattuun sihii jetta isinii itti akka waan fageessutti ilaalama kuni aadaa naannooti waan ta'eef tanaaf nama sadarkaa addunyaatti beekamtii qabu tahee nama sadarkaa Afrikaatti beekamtii qabu tahee nama hayyummaan isaa hangana jedhamee hin madaalamne garuu boona tokko har'aan agarre ilma namaa hunda qalbii namaa eeguudhaan gammachiisuudhaan gammachuu san keessatti immoo ergaa ifii dabarfachuudhaan ergaa dhuunfaa osoo hin taane ergaa sabaa ergaa biyyaa ergaa dhalootaa nama dabarsuu danda'u uumamaan nama artiidhaaf uumame nama ergama wayiitiif uumame ergama san galmaan gahee deebi'ee jennee fudhachuudha dandeenya. Haati teenya haboo ililliin isiinis har'a kophaa isii hin jirtu namoota dila kanaa isii bira jira nu hundinuu bira jirra kanaa olitti isaan ilmoo dhalan hin qaban garuu dalagaan isaa gaarii tahuu isaatirraa kan ka'e har'a haboo ililliin ilma qabdi ilma bira dhaabbatee maaltu sirraa irrate ju'uun nuti ilmaani ilma immoo ka kophaa qabdi inninis yaadataa Juneediiti maqaa uummata keenyaatiin
maqaa uummata keenyaatiin qaawwa keenya hunda qaawwa Oromoo hunda duuchuu danda'uu isaatiin hedduu galatoomii umrii barakaa qabdu Rabbi sii haa kennu. Atillee waan dhalteerraa milkaa'ii Abooyilillee yeroo hunda si bira jirra. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebi'uun baga ayyaana Iidal Faxir kan bara 1444 isin geessin jenna. Ayyaana gaarii akkasiniif ta'u hawwa amma immoo beeksisa ispoonsaroota keenya daawwannee walitti deebina. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Koomishiniin Gumrukaa Federaalaa baga ayyaana Iid Alfaxir bara 1444 nagaan geessa yoo jedhu gammachuutti dhaga'ama. Mul'anni keenya bulchiinsi gumrukaa biyya keenya ammayyaawanii fi sadarkaa isaa eeggate ijaaramee arguu yoo ta'u, barbaachisummaan bulchiinsa gumrukaa immoo taaksii fi gibira sassaabu, sochiilee daldalaa alergee fi alaagalu mijeessu, nageenyummaa hawaasaa eeguu, odeeffannoowwan daldalaa alergee fi alaagalu gurmeessudha. Koomishiniin gumrukaa keenya taaksii fi gibira hawaasarraa sassaabamu bu'uuraalee misoomaa akka ijaaramanii fi guddinni diinagdee biyyaa akka cimu akkasumas sadarkaan jireenya hawaasaa akka fooyya'u kan hojjetu yoo ta'u, meeshaaleen alergee fi alaagalan gumrukaan akka to'atamanii fi mijeeffaman haala madaalawaa eeggateen tajaajila kenna. Koomishiniin Gumrukaa Federaalaa dhaabbilee biroo waliin ta'uunis fayyaa lammiilee irratti meeshaalee dhiibbaa fidan daangeessuu fi gara biyya keessaa akka hin galle gochuunis hojiilee boonsaa hojjetu keessaa isaan muraasadha. Dhaabbanni keenya ayyaana Iid Alfaxir bara 2015 kaayyoo maltiimiidiyaa fi EBC waliin qopheessan kana sadarkaa warqiitiin ispoonsar yoo godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Eid Mubaarak. Koomishini Gumrukaa Federaalaa. Hawwiin koo yoom milkaa'a? Maal laafoyyaa? Maal taatee of dhibbistaati? Arras eeyyamana gaafachuuf akka hin taane hojii kee hojjedhu. Miti. Maalirre? Maastarsii koon barachuu barbaade. Garuu yeroon arganne. Isaaf hin dhiphatin. Akkam? Falli jira. Barnoota onlaayiniin kan jalqabaa kan ta'e Harraambee. Sagantaalee barnootaa maastarsii, digirii, baalaatoon, barnoota idilee halkaniif torban akkasumas barnoota fagootiin immoo muummeewwan hundumatti galmee eegallee jirra. Kaampaasii keenya muummee Adama, Baalee Roobee, Fiichee Salaalee, Awaash, Abboomsaa, Muka Xurrii, Holotaa, Finfinnee kaampaasiin keenya naannoo CMC fi Meeksikootti argamna. Isinis bakka feetan teessanii yeroo barbaaddanitti barachuu dandeessu. Yuunivarsiitii Harraambee. An hojjetaadha. Hojjetaa jabaa. Ganamaan ka'een hojii kiyya idilee hojjedha. Gara kaayyoo kiyyaatti nageessa waan ta'eef hojiitti hin qoosu. Ramadaanni ji'a eebbifamaadha. Akkuma qaamni hojiin ijaaramu qalbiin immoo soomaa fi du'aayin lalisa. Masjiidni amantootaan qalbiin namaa gaarummaadhaan guutama. Yeroo ramadaanaa wanti hunduu miidhagaadha. Yeroo kaan hunduu jira. Garuu uffanni ramadaanaa caalaatti nama bareecha. Yeroo kaanis gaarummaan jira. Kennaan ramadaanaa garuu Rabbiin gammachiisa. Inshaallah akka humna kootiitti maatii koo, hiriyoota koo, namoota humna hin qabne kennaadhaan nan yaadadha. Gammachuun isaanii waan hunda naaf caala. Eebbaaf barakaa maallaqaan hin tilmaamamne nan argadha. Ji'a eebbifamaa ramadaanaatti hojiif gaarummaan tarkaanfii tokko haa dursinu. Iid Mubaarak. Baankii Daashan yeroo hundaa tarkaanfii tokko kan dursu. Egaa hunduma isaaniiyyuu guddisnee galateeffannaa. Egaatu yeroo hin jiraate guyyaa hedduutu waa'ee isaanii dubbanneeyyuu waa'ee isaanii fixuu hin dandeenyudha kan isaan jechaa jiran dhugaadha. Hordoftoota keenya egaa bakkuma jirtanitti ammas ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kan qopheeffattan nyaachaa dhugaan wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa keessummoota hedduutu jiru. Mee amma immoo gara ilma isaaniitti darbuufan jedha. Ilmi isaanii kun ilma Dr. Artist Alii Birraa qofa osoo hin taane ilma uummata kanaati. Bakka rakkoon tokko uumametti dursee birmachuudhaan kan beekamu. Egaa nama hin dubbatamneef namni waan xiqqoo hojjeteetu baay'ee dubbatamaaf. Obboleessi keenya Yaadataa Juneeddiin garuu waan baay'ee hojjechaati kan isaan jirani. Ani akkan itti ibsuun qabu. Konkolaattota jiran keessaa ilaalchi nuti ambulaansiif qabnu addadha. Ambulaansii uummata Oromootuun jedhee natti tola.
isa dhugaa. Amiin. Bakka rakkoon jiru hundatti kan qaqqabu halkanii guyyaa rakkoodhaaf kan itti bilbilamu kan hin nuffine yoomiyyuu maallaqni isaa hojiin isaa uummata kanaaf kan ta'e egaa uummanni Oromoo uummanni biyya kanaa hin beeka jedheen yaada nuufaa jiraatu umrii nuufaa dheeratu egaa mee gara isaaniittiin darbaa Dooktarri kabajaa Artiist Alii Birraan waan guddaa hojjetanii maqaa gaarii lafa kaatanii deemaniiti kan isaan jiranii waanuma xiqqoo ishee amma guyyaan egaa guyyaa bashannanaati jenneerraa waan baay'een namatti dhaga'ama haa ta'u malee garuu isin ilma uummata kanaati waa'ee Dooktar Artiist Alii Birraatiin wal qabatee namni hojii hojjetee maqaansaa yoomuun leellifama seenaa yoomuu san dagatu amma yeroo ammaa kana immoo yoomiyyuu akka hin irraanfatamneef waawwee akka uummanni keenya ilaaluuf tariitii wanti yaadamaa jiru jira laata maqaa isaaniitiin kan jedhu ituu nu kaastani. Eid Mubaarakiin isiniin jaa ani baay'ee dubbachuu hin danda'u. Baay'ee dubbachuu hin danda'u. Wanni maqaa isaatiin hojjetamuu deemu jira. Amma fakkeenyaaf May 26tti raandabaawotiin tokko maqaa isaatiin immoo kan suuraan isaa sirritti ibsuu fi waa hedduu kan mul'isu. Faawundeeshiniin isaa May 26tti May 26 guyyaa dhaloota Dooktar Aliiti. Kanaafuu guyyuma sana walirratti laanchita faawundeeshiniinis akkasumatti addabaabaayeen tokko immoo Finfinnee keessatti iddoon gaariin tokko sana baay'ee dubbachuu hin danda'uti jaarsa kanatti gaariidha. Yaadataan gochaan malee haasawaan hedduu hin danda'u nama gochaati. Gaaf tokko ni yaadattanii jaarraa abbaa gadaa abbaan qabsoo Oromoodhaa guddichi gaafa akiraman yookiin gaafa du'an waa'ee sanirra turre haalli biyyaa akka ammaa kanatti mijaa'an turre hedduu rakkisaadha ture. Dubbiin kun waggaa dhuftuu namoota aangoorra jiran ka adda addaatiis qunnamee karaa adda addaatiin haala mijeessinee waa hojjechaa turre. Amma jaarraa abbaa gadaadhaa akkamitti reefkisaa nama guddaa san biyya ala ummata kanaaf umrii guutuu qabsaa'ee alatti hafuun waan biraati. Warri tokko tokko akkuma nama akiramee nama lubbuun hin jirre hamma sodaachuudha akka diinamsuudha warra yaaduu jira. Kun ammoo hawwiidhaan jirra rakkoo guddaadhaa ture. Akkamitti dhufa'u amma mijaafne bilbilaan wal quunnamaa turre isaan gaafasin wal bare hoggaa dhufu nama guddaadhaan se'ee kunoo reefka guddaa san qabatee kophaa isaa boolee jaarraa abbaa gadaa biyyaaf akka galu qa'ee qabrii abbaa isaanii biratti akka galee awwaalamu kabajaan akka biyyatti galu kan godhe waan san hunda baasii hunda baasee waa hedduu danda'ee qaanii hamaa keessaa nu baasee kabajaa nu godhee gurra nu godhe isa yaadataadha. Hordoftoota keenya ammas bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jennee jirra. Egaa yaadota garaagaraatu ka'aa jiru. Mana Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa adde Liillii ziyaaraa dhaqnee achi jirra isiniin jenneeti kan nuti jirru. Sagantaa keenyatti gammadaa jirtu jenneeti kan nuti yaannu. Egaa sagantaa kana Kaayyoo Maltiimiidiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin ta'uudhaan kan qopheessaa jirudha. Egaa namoota hedduudha kanas jiranii artiistonni keenyas jiru. Daqiiqaa muraasa artiistota keenyaaf ituu kennine waa'ee Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa waan muraasa utuu jedhanii jenneeti gara Artiist Taaddala Gammachuutti deemna. Taaddeen waa muraasa ergaa nuu dabarsite hordoftoota amantaa musliimaatiinis bagattiin isin ga'e akka jettu si affeerra. Eid Mubaarak guyyaa ayyaanatti Alii Birraa akkaataa isin ittiin ibsanitti abbaa aartiiti gaaddisa keenya Alii Birraa irraa wanta hedduu baranne nuti
dhuguma kan amma Muhammad jedhee namni akka Alii Birraatti nama jaalatu namnis jaalatu anis hin beeku wanta baay'ee irraa baranne nama sobee fakkeessee jiraatu osoo hin ta'in kanaan dura waan inni gorsu keessa akkamitti ati akkasitti artiistii cimaa taate bara baraan wanni kee duubatti hin jenne gaafa jedhu jedhee isa gaafadhu nan itti haasofna waan ani keessa darbetu akkan ani cimu na godheedha. Osoo hundumti keenya waa'ee Alii Birraa ijoollummaa kaasni ilaalle baandii biyya kana keessa jiru keessa baandii Kibur Zabanyaa keessaa taphateera. Namni baandii Kibur Zabanyaa keessaa dargaggummaatti taphate namni black and white in viidiyoo waraabame hin qabne Alii Birraa qofa. Na kanallee hin gaafadhe Alii Birraa. Akkamitti Saatu Sammaa fa'aa, Mahammud fa'aa, Xilaawun fa'aa, Busunesh hundumtuu jira. Akkamitti ati as keessaa arkaayivii keessaa riikoordingii hin qabaanne jennaani. Ati yeroo gaaffii akkasii namni na gaafate hin jiru jedhe. Namni itti haasa itti mirlee hin jiru jedhe. Si qofattan hima jedhe. Ana nan waraaban ture jedhe. Gaafa sagantaan jiru nan waraaban ture jedhe. Maaliif ennaan akkan ani baqadhu barbaadu baandii kana keessa akkan baqadhu waa laman laale. Baqachuu wayyamoo falmadhee as keessa ture waa'ee uummata kiyyaa lallabuu tunaa caalatti taa'ee haasa'aa ture kophaatti naan jedhe. Soo kana maaliif akka uummanni baratu irraa uummata irratti hin himanne jedhee gaafannaani ati yeroo kiyyaa haloo dhalootatti hin dabarsannaan jedhe. Waa'ee yaadataatti gaafan deebi'u namni immoo akka yaadataatti Alii Birraa jaalatu jiraasoo jedhe nursiin jaalanna waan gadaa gochaan ibsamaamatti waan jaalattu rabbi waan ta'e irraa jaalate gaafa qabeenya rabbis namaa kennu wayi malee namaaf hin kennu. Rabbi dhufee toga gabbu'ee namaaf harkaan hin kennu nama uummata isaa dhugaan gargaaru eenyu jedhee gaafa laallu Oromoo kana keessatti mucaa kana ilaalee natti fakkaata. Aboo ijji diinaa mucaa kana nu harkaan hin laaliin irra deebi'ee baga geessanii Iid Mubaarak. Egaa guyyaan guyyaa ayyaanati. Kadiirfaa garanaan jiru mee artii keessa'u gaafa isaan darbassan artii baay'ee cimaa tokko gadhiisanii turanii isa san yaadan. Bakkalchaa artii Afrikaa goota Oromoo yeroo maraa si jaallanna onneerraa galatoomi adeeroo yaa Dooktar Alii Birraa. Alii Birraa si jaallanna onneerraa. Alii Birraa si jaallanna onneerraa. Bakkalchaa artii Afrikaa goota Oromoo yeroo maraa si jaallanna onneerraa. Galatoomi adeeroo yaa Dooktar Alii Birraa. Alii Birraa si jaallanna onneerraa. Alii Birraa si jaallanna onneerraa. Ayyaana gaarii galatoomii. Koomishiniin Gumrukaa Federaalaa baga ayyaana Iid Alfaxir bara 1444 nagaan geessa yoo jedhu gammachuutti dhaga'ama. Mul'anni keenya bulchiinsi gumrukaa biyya keenya ammayyaawanii fi sadarkaasaa eeggate ijaaramee arguu yoo ta'u barbaachisummaan bulchiinsa gumrukaa immoo taaksii fi gibira sassaabu sochiilee daldalaa alergee fi alaagalu mijeessu nageenyummaa hawaasaa eeguu odeeffannoowwan daldalaa alergee fi alaagalu gurmeessudha. Koomishiniin gumrukaa keenya taaksii fi gibira hawaasarraa sassaabamu bu'uuraalee misoomaa akka ijaaramanii fi guddinni diinagdee biyyaa akka cimu akkasumas sadarkaan jireenya hawaasaa akka fooyya'u kan hojjetu yoo ta'u meeshaaleen alergee fi alaagalan gumrukaan akka to'atamanii fi mijeeffaman haala madaalawaa eeggateen tajaajila kenna. Koomishiniin gumrukaa federaalaa dhaabbilee biroo waliin ta'uunis fayyaa lammiilee irratti meeshaalee dhiibbaa fidan daangeessuu fi gara biyya keessaa akka hin galle gochuunis hojiilee boonsaa hojjetu keessaa isaan muraasadha. Dhaabbanni keenya ayyaana Iid Alfaxir bara 2015 kaayyoo maltiimiidiyaa fi EBC waliin qopheessan kana sadarkaa warqiitiin ispoonsar yoo godhu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Iid Mubaarak. Koomishinii Gumrukaa Federaalaa.
garaagarummaan ramadaanaa oolmaan keenya gaarummaadhaan jalqabee kan kennine deebisnee kan itti argannu. Arjummaan nuti facaasne dafee kan itti margu. Kanneen waan qabaniin nu gargaaraniif gaarummaadhaan deebisuuf dabareen nu ga'a. Ba'aa keenya kan nuuf salphisaniif, karaa keenya kan nuuf saaqaniif, arjoomna nuuf taasifame dachaadhaan kan deebisnu. Gaarummaa argineef jirra kan nuun jedhaniif jirra, kan nuuf hiixataniif hiixannee arjoominaan waliin qooddanna. Eid Mubarak, Baankii Awaash. Uumamni miidhagaadha. Hurufa magariisaa, tulluuwwan walqabatoo, lageenii fi fincaawwan, qilleensa bareedaa, onnee namaa buutu, sagalee kiilolee simbirrootiin marfamee kan dhangala'u, burqaan taliila bishaanii lubbuu haaromsee onnee namaa gammachiisa. Nutis burqituu keenya uumama godhannee liqimsituurra lola'ee kan boqonnaa namatti horuu fi garaa nama ciibsee dheebuu nama baasu bishaan burqaa mi'aawaa isiniif dhiyeessineerra. Mi'aawaa oomisha bishaanii keessatti meeshaa ammayyaa UV calalliidhaaf oolu yeroo jalqabaaf kan fayyadamee gabaadhaaf dhiyaate. Mi'aawaa kennaa uumama addaa. Hawwiin koo yoom milkaa'a? Maal laafoyyaa? Maal taatee of dhibbistaati? Arras eeyyamana gaafachuuf akka hin taane hojii kee hojjedhu. Miti. Maalirra? Maastarsii koon barachuu barbaade. Garummoo yeroo hin arganne. Isaaf hin dhiphatin. Akkam? Falli jira. Barnoota onlaayiniin kan jalqabaa kan ta'e Harraambee. Sagantaalee barnootaa maastarsii, digirii, baalaatoon, barnoota idilee halkaniif torban akkasumas barnoota fagootiin immoo muummeewwan hundumatti galmee eegallee jirra. Kaampaasii keenya muummee Adaama, Baalee Roobee, Fiichee Salaalee, Awaash, Abboomsaa, Muka Xurrii, Holotaa, Finfinnee kaampaasiin keenya naannoo CMC fi Meeksikootti argamna. Isinis bakka feetan teessanii yeroo barbaaddanitti barachuu dandeessu. Yuunivarsiitii Harraambee. An hojjetaadha. Hojjetaa jabaa. Ganamaan ka'een hojii kiyya idilee hojjedha. Gara kaayyoo kiyyaatti nageessa waan ta'eef hojiitti hin qoosu. Ramadaanni ji'a eebbifamaadha. Akkuma qaamni hojiin ijaaramu, qalbiin immoo soomaa fi du'aayin lalisa. Masjiidni amantootaan qalbiin namaa gaarummaadhaan guutama. Yeroo ramadaanaa wanti hunduu miidhagaadha. Yeroo kaan hunduu jira. Garuu uffanni ramadaanaa caalaatti nama bareecha. Yeroo kaanis gaarummaan jira. Kennaan ramadaanaa garuu Rabbiin gammachiisa. Inshaallah akka humna kootiitti maatii koo, hiriyoota koo, namoota humna hin qabne kennaadhaan nan yaadadha. Gammachuun isaanii waan hunda naaf caala. Eebbaaf barakaa maallaqaan hin tilmaamamne nan argadha. Ji'a eebbifamaa ramadaanaatti hojiif gaarummaan tarkaanfii tokko haa dursinu. Iid Mubaarak. Baankii Daashan yeroo hundaa tarkaanfii tokko kan dursu. Miidhagina haaraa, filannoo haaraa, Finfinnee keenyatti sadarkaa olaanaan hundayyuu bakka tokkotti. Sadarkaa olaanaan hundayyuu bakka tokkotti. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleerraa fageenyaa daqiiqa 2 irratti kan argamu. Kan miidhagina qulqullina sadarkaa isaa eeggate hoteela kennaa. Bakka itti dhalatee namni beeku nama xiqqaadha. Fedhuu dhalootaan namni dirree do'aadha achi jedhee haa fudhatu malee Baalillee kiyya jedha, Jimma kiyya jedha, Wallagga kiyya jedha, Shawaan kiyya jedha. Akkanatti yoo ta'uu danda'anidha wanni guddaan kan namatti tolu. Halbiraan keenya hunda kan Oromoo hunda Oromoo bira dabree Abashaan dur sirboota amma caalaa fa'aa illee dhageeffanne dur sirba isaa illee nu dhageeffatan. So kanaaf
nama kisaanu keessaa bahee har'a nu biraa dabrus yeroo hunda wanni isa fakkaatu walitti nu qaba. Namoonni gurguddaan waan kana qopheessitanis kan yeroo hunda isa gargaaruudhaan bira dhaabbattanis boleessi kiyyaa yaadataa namoonni hedduu dubbatanii jiranii akkasuma koomishinar faanii adde caaltuun faanii yeroo hunda bakka sagantaa isaa gaafa inni dhukkubsatee bira dhaabbachuudhaan bakka hundatti warra mul'atu jechuudha. Ali birraa arginaan warra yeroo hunda biratti mul'atu. Adeeroo yeroo hunda bakka inni dhukkubsateetti bira dhaqeetiin tajaajilaa ture. Namoonni hedduun keessan hundinuu kan waan kana dalagaa turtan har'a mataa ol qabannee furdoosaa bulettiitiya. Namoonni yeroo hunda bakka inni rakkoo qabutti bira dhaabbataa turan hundi har'a inni dabrus achi ammallee deebineetumaan bakka inni jirutti wal argaa jirra jechuudha. Aadaa kana aadaa haa godhannu. Dear sister Lily, as usual, you are the most strongest woman that we got, and you are not only belongs to Ali Birra, you are belongs to the Oromo people, and all Oromo people also that thinks that you are our sister, and we replaced him by you, and whenever we see you, we see him. So all the time we're going to be with you, and in bads, in goods, as usual, and keep up your spirit as usual, and yoo rabbi jedheen next year and year after waggaa sadaffaa kooti waggaa afuraffaa eega biyya deebi'e every time Ali Birraa wajjin waggaa wajjin kabajaa turre. This is the first time we lost him, but we have you. You are there, and the chair is just you are on that chair. So nu cufti kenna waliin jirra. Rabbi warra waggaa dhufullee akkanumatti guutuu walitti deebi'u nu haa godhu. Qopheessitoota sagantaa kanaa ulfaadhaa galatoomaan jedha. Tole ka artistoonni hedduun asitti argamaniiti jiru. Aliiwwan hedduu jeneenii jira sila. Maarree Muktaaris jira, Caalaan jira, Joorji Aabbuu jira, Gadaa Hamdaa jira. Isaanis waan itti dhagahamu akkamitti yaadatu kan jedhu yaa kaasani. Sana booda immoo gara aadde Liilittanii darba. Ayyeega. Salaamu alaikum. Eid Mubarak jedheera. Warra baranaa warra bara hedduu rabbi nu haa taasisu jedha. Egaa bakka kanatti har'a kan walitti nu qabee yaadannoo ogeessa keenya, hayyicha keenya, laabireerii Oromoo yookaan mana kitaabaa Oromoo, mana kitaabaa dhaabbatee deemu Oromoon dhabeechuu hin danda'ani. Adeeroon dhaloota hedduu oomishee darbe waan ta'eef Oromoo biraa galata guddaadha qaba, ulfina guddaadha qaba. Na yaadadha yeroo koronaa sana aboo Liilliin ni yaadatti. Koronaan isa qabeet yeroo hunda nan dhaqaan. Yoo na daamaan deemaa jiras ta'e ittuman gora. Yoo naqu hin dhufiini. Anaan koronaan na qabeeran dhufiinsi dhabuun fedhu naan jedhe Adeeroon. Waqtii sanatti osoo yeroo tokko tokko rabbi akka hojii keetti, akka ulfina keetti, akka kabajaa keetti, akka saba keetiif hojjettetti, akka saba keetiif gadi jettee jiraattetti rabbi du'a keellee bareecha. Galgala keellee bareecha. Rabbi sana hunda Adeeroo yeroo koronaa sana dabarseetti yeroo itti uummanni isaa guutuun kun daangaa haga daangaatti ulfina akkasiitiin Adeeroon gaafa gaggeeffamu ani nan bo'as nan gammadas hin ture guyyaa sana jechuudha. Asitti awwaalannaa lolat ture Bishooftuunis kan keenya sunis kan keenya. Rabbi jaalala akkasii nuuf haa kennu. Waaqni nama bara dhufus wal biraa dhabamu otoo hin taane akkanumatti guutuudhaan Rabbi walitti nu haa deebisu. Egaa hangafoonni koos jiru Taaddeen fa'aa waa hedduu dubbataniiru. Aboo Liillii nutis ilmoo keetii si bira jirra, si wajjin jirra, si jaalanna, si kabajna. Akkuma ati nu jaalatte, akkuma ati Oromoo jaalatte Oromoo gidduutti haftu si biraa nafnu kana booda isa darbe dhiifama si gaafanna. Si waliin jirra. Rabbi jajjabina cimaa siif haa kennu. Atuu cimtuudha. Rabbi si waliin haa ta'u. Ulfaadhaa galatoomne. Ayyee artistoota keenya hundaa ni galateeffannaa hamilee nu kennaaf irra deebi'aa ta'u. Aadde Liilii, so far so good. It is your turn now. Where are you? Eid Mubarak. Okay, afaan Oromootiin haa dubbatanii. Aadde Liiliin haadha manaa qofaa miti. Hiriyyaadhasi. Manajera cimtuudhasi. Mee Dr. Ali Birraa akkamitti yaadatti kan jedhu sana hakkaaf. Waran baranaa kan baraa heegarii abdii Eid Mubarak.
Difama. Afaan Oromoo dadhabe. So, afaan Faranjii gaariidha. Okay, anyway, thank you very much for what do you call this? I'm getting emotional now. Today is Eid. I know. For spending Eid with me. With everybody here, I feel that Ali is with me. For the longest time, I tried to hide my tears, tears of sadness in public. But now I can't hold it because these are tears of joy, knowing that Ali is alive in spirit. Ali is, for me, is almost next to God. He is the loveliest person, a loveliest human being, and a loveliest father, brother, co-worker, and everything. I've seen it myself. He embraces everybody. He likes everybody. He is a joy to be around. So for now, I'm not leaving Ethiopia. I'm living with you because Ali is here. And I have trust in that, belief. One thing I would say is I have to thank Yadata, my son, who stood with me through thick and thin. May God bless him. So I'm sorry to give tears to others, but like I said, these are tears of joy now. I've been hiding it, I've been keeping it to my chest, but for now, although it's Eid, I will celebrate with you, telling you that I'm very happy that you're all beside me, because I know that's what Ali likes. When he left, before he died, he told me, don't cry. Live with the people, they love you. So I trusted that word, and one thing he said, even if everybody leaves you, Yadata is there for you. So thank you for leaving his legacy, and we're going to work on his legacy together. I cannot do it alone. You will help me, because his legacy is the strength of everybody. Thank you. galgala ganama jalalti ata fakatan gabu dafina dirmadu jiruko ya ya da kulle koti fa'il bukanko simale tambira him fedu garanko askhottu nahamadu nanjali jabadu kalbin gannan jisu hamman siyar gadu Egaa keessummoota keenya keessa har'a kan nu jidduutti argaman obbo Amin Jundiitis jiru. Isaanis miira isaanii akkamitti yaadatu kan jedhu Agaasan. Gaarii anis kan duraa ayyaana gaarii baga isiniin gahe ka waggaa guutuu nu deebisu rabbi nu haa godhu. Mana obboleessa keenyaatitti argamnee
guyyaa kana kabajuun inni silaafuu waan dalagate waan gaarii dabree dalagate kanatu mana isaa nu fide nu warra hafeefillee fakkii gaarii akka ta'u namni waan gaarii dalagee uummata isaatiif kabajaa dalagee kana kabajaa argata kanarraa waa barachuu qabnaa kan jedhuun qaba. Kan biroo ammoo biyya nageenyi jiru keessatti innis tola biyya kabajaanis kan tolu biyya nagaa qabdu keessatti biyya keenya rabbi nagaa nu haa godhu waggaa dhufu rabbi nagaa nu haa deebisu isa ammoo rabbiin jaannataa irraa maayyii keessa haa kaayu. Gaafa dur ijoollummaadhaa sirboota isaa eeguu dhageeffannu kan dubra qabus dubra jaalataa kan dhiira jaalatus dhiira jaalataa sirba isaa keessa sirba yeroo hundaa yaadadhuun qaba. Amma ammoo isaa as hin jirre kana isa na yaadachiisa jechuudha. Dur dubra yaadanna. Fiifrafaa bultaa irribaa mi'aawaan irriba dhabee sirba jedhu sani amma gaafa duraa dubra yaadannaa amma inni nu biraa dabre ciisu jira rafuu jira irriba maayyiidha garuu ammoo yeroo hunda qalbii keenya keessatti akka isa yaadataa jiraannu nu godheen nu dabre jechuudha. Kanaaf jaalalli waan gaarii dalaganiitiin hin dabran Ali Birraan akka namoonni hedduu jedhan irra deddeebisee balleessuu hin barbaadu. Ali Birraan bakka itti dhalatee namni beeku nama xiqqaadha. Fedhuu dhalootaan namni dirree dawaadha achi jedhee haa fudhatu malee baalillee kiyya jedha jimma kiyya jedha wallagga kiyya jedha shawaan kiyya jedha akkanatti yoo ta'uu danda'anidha wanni guddaan kan namatti tolu. Ali Birraan keenya hunda kan Oromoo hunda Oromoo bira dabree Abashaan dur sirboota amma caalaa fa'aallee hin dhageeffanne dur sirba isaallee ni dhageeffatan. So kanaaf nama akka isaa nu keessaa bahee har'a nu biraa dabrus yeroo hunda wanni isa fakkaatu walitti nu qaba. Namoonni gurguddaan waan kana qopheessitanis kan yeroo hunda isa gargaaruudhaan bira dhaabbattanis boleessi kiyyaa yaadataa namoonni hedduu dubbatanii jiranii akkasuma koomishinar faanii adde caaltuun faanii yeroo hunda bakka sagantaa isaa gaafa inni dhukkubsatee bira dhaabbachuudhaan bakka hundatti warra mul'atu jechuudha. Ali Birraa arginaan warra yeroo hunda biratti mul'atu. Adeeroo yeroo hunda bakka inni dhukkubsateetti bira dhaqeetiin tajaajilaa ture. Namoonni hedduun keessan hundinuu kan waan kana dalagaa turtan har'a mataa ol qabannee furdoosaa bulettiitiya. Namoonni yeroo hunda bakka inni rakkoo qabutti bira dhaabbataa turan hundi har'a inni dabrus achi ammallee deebineetumaan bakka inni jirutti wal argaa jirra jechuudha. Aadaa kana aadaa haa godhannu. Dear sister Lily, as usual, you are the most strongest woman that we got, and you are not only belongs to Ali Birra, you are belongs to the Oromo people, and all Oromo people also that thinks that you are our sister, and we replaced him by you, and whenever we see you, we see him. So all the time we're going to be with you, and in bads and goods as usual, and keep up your spirit as usual, and Europe jedheen next year and year after waggaa sadaffaa kooti waggaa afuraffaa eega biyya deebi'ee every time Ali Birraa wajjin waggaa wajjin kabajaa turre. This is the first time we lost him, but we have you. You are there, and the chair is just you are on that chair. So nu cufti kenna waliin jirra. Rabbi warra waggaa dhufullee akkanumatti guutuu walitti deebi'u nu haa godhu. Qopheessitoota sagantaa kanaa ulfaadhaa galatoomaan jedha. Tole ka artistoonni hedduun asitti argamaniiti jiru. Aliiwwan hedduu jeneenii jira sila. Maarree Muktaaris jira, Caalaan jira, Joorji Aabbuu jira, Gadaa Hamdaa jira. Isaanis waan itti dhagahamu akkamitti yaadatu kan jedhu yaa kaasani. Sana booda immoo gara aadde Liilittanii darba. Ayyeega. Salaamu alaikum. Eid Mubaarak jedheera. Warra baranaa warra bara hedduu rabbi nu haa taasisu jedha. Egaa bakka kanatti har'a kan walitti nu qabee yaadannoo ogeessa keenya hayyicha keenya laabireerii Oromoo yookaan mana kitaabaa Oromoo mana kitaabaa dhaabbatee deemu Oromoon dhabeechuu hin danda'ani. Adeeroon dhaloota hedduu oomishee darbe waan ta'eef Oromoo biraa galata guddaadha qaba, ulfina guddaadha qaba. Na yaadadha yeroo koronaa sana aboo Liiliin ni yaadatti. Koronaan isa qabeet yeroo hunda nan dhaqaane. Yoo na daamaan deemaa jiras ta'e ittuman gora. Yoo naqu hin dhufiini. Anaan koronaan na qabeeran dhufiinsi dhabuun fedhu naan jedhe Adeeroon. Waqtii sanatti osoo yeroo tokko rabbi akka hojii keetti akka ulfina keetti akka kabajaa keetti akka saba keetiif hojjettetti akka saba keetiif gadi jettee jiraattetti rabbi du'a keellee bareecha.
galgala keellee bareecha. Rabbi sana hunda adeeroo yeroo koronaa sana dabarseetti yeroo itti uummanni isaa guutuun kun daangaa haga daangaatti ulfina akkasiitiin adeeroon gaafa gaggeeffamu ani nan bo'as nan gammadas hin ture guyyaa sana jechuudha. Asitti awwaalannaa lolat ture Bishooftuunis kan keenya sunis kan keenya. Rabbi jaalala akkasii nuuf haa kennu. Waaqni nama bara dhufus wal biraa dhabamu otoo hin taane akkanumatti guutuudhaan Rabbi walitti nu adeebisu. Egaa hangafoonni koos jiru Taaddeen fa'aa waa hedduu dubbataniiru. Aboo Lilli nutis ilmoo keetii si bira jirra. Si wajjin jirra. Si jaalanna. Si kabajna. Akkuma ati nu jaallatte akkuma ati Oromoo jaalattee Oromoo gidduutti haftu. Si biraa namnu kana booda isa darbe dhiifama si gaafanna. Si waliin jirra. Rabbi jajjabina cimaa siif haa kennu. Atuu cimtuudha. Rabbi si waliin haa ta'u. Ulfaadhaa galatoomna. Ayyee artistoota keenya hundaa ni galateeffannaa hamilee nu kennaaf irra deebi'aa ta'u. Adde Lilli, so far so good. It is your turn now. Where are you? Eid Mubarak. Okay, afaan Oromootiin haa dubbatanii. Adde Lillini haadha manaa qofaa miti. Hiriyyaadhasii. Manajera cimtuudhasi. Mee Dr. Ali Birraa akkamitti yaadatti kan jedhu sana akkaaf. Waran baranaa kan baraa heegarii abdii Eid Mubarak. Difama afaan Oromoo dadhabe. So afaan Faranjii gaariidha. Okay, anyway, thank you very much for what do you call this? I'm getting emotional now. Today is Eid. I know. For spending Eid with me. With everybody here, I feel that Ali is with me. For the longest time, I tried to hide my tears, tears of sadness in public. But now I can't hold it because these are tears of joy, knowing that Ali is alive in spirit. Ali is, for me, is almost next to God. He is the loveliest person, a loveliest human being, and a loveliest father, brother, co-worker, and everything. I've seen it myself. He embraces everybody. He likes everybody. He is a joy to be around. So for now, I'm not leaving Ethiopia. I'm living with you because Ali is here. And I have trust in that, belief. One thing I would say is I have to thank Yadata, my son, who stood with me through thick and thin. May God bless him. So I'm sorry to give tears to others, but like I said, these are tears of joy now. I've been hiding it, I've been keeping it to my chest, but for now, although it's Eid, I will celebrate with you, telling you that I'm very happy that you're all beside me, because I know that's what Ali likes. When he left, before he died, he told me, don't cry. Live with the people, they love you. So I trusted that word, and one thing he said, even if
everybody leaves you, Yadata is there for you. So thank you for leaving his legacy, and we're going to work on his legacy together. I cannot do it alone. You will help me, because his legacy is the strength of everybody. Thank you. galgala ganama jalalti ata fakata gabu dafina dirmadu jiruko ya da kulle koti fadi bukanko simale dambira him fedu garanko askhottu nahamadu nanjali jabadu kalbin gannan jisu hamman siyar gadu qophiin mana Dooktara kabajaa artiist Alii Birraa mana abbaa keenyaatti qopheessine egaa haala bareedaa ta'een keessummoonni garaagaraa artiistonni keenya irratti hirmaatanii haala kanaan egaa hordofaati kan isin turtani egaa aadde Liiliin amma yawwanaa egaa gaddaatuma kan isaan jirani gaddi yoomuu isaan keessaa hin bahu haa ta'uuti malee garuu iddoo garaagaraatti gaafa mul'atanuu uffannaa gaddaa uffataniiti uffannaa adii uffataniiti. Kanaaf immoo gaa yeroo namni gaddara jiraatu akka aadaa keenyaatti uffata jijjiirradha jedhama. Kanaaf egaa kennaa wayii qabanneefii jirra. Kennaa kana immoo kan nuuf kennan aadde Caaltuu isaanii kabajamtuu keenya gara kana dhufanii kennaa kana aadde Liiliif akka nuuf kennan kabajaan isaanii naaf feerra. Isin immoo gaa amileedhaan Liilii gara waltajjiitti Ai kamu garu tu jettani wayya. Ai kamu miti. Ai kamu miti. Hamileen hin jiru? Hamileen hin jiru. Ayye, sirriidha. Ayye, aadde Caaltuus guddisnee galateeffannaa aadde Liiliinis uffadhaa fi bishaan itti haadhumu inneerra. Ayye.